nama umrii isaa ol yaadu. Sammuu isaatii fi umriin isaa walitti madaalani. Akka nama guddaa umrii isaa ol yaada jaarsa kiyya jechuuf miti. Garuu kalee afaan bahar faarsite saniin har'aan ta'e ilmoo isaa xiqqaa hojii wal madaalteeti wal qixxeessite waa jechuun si fokkootti wallaahi sirraa fokkootti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Akkam nagee qabdanii fayyaa qabdanii jirtanii jajjabaattanii alhamdulillah rabbil aalamiin nagee fayyaa qabna. Kunoo har'aan tana fatee maal qabattee dhuftee jettanii dhiyoo tana viidiyoo haati waraabdee sanirratti waa xiqqoo waa dubbachuuf hin as bahe dhiifama garuu akkasitti hordoftoota kiyyaa dhiyoo tana haati viidiyoo takka waa'ee bahaa irratti martee gaddistee turte. Baharis san dura viidiyoo takka waraabee ture. Viidiyoo sanirratti bahar hayaatiin xuyne waan malees hin jenne akkuma agartanii daawwattoota kiyyaa bahar waa takka waan dubbatee hin jiru achirratti deebisuma hayaatiif godhee malee. Akkasitti haatis guyyaa itti aanu viidiyoo takka waraabdee gaddiste. Hedduu viidiyoo san hedduu nama mufachiise. Viidiyoon san hedduu arrabaa fi jecha nama tuqu keessa jirti. Saniifin xiqqoo waa dubbachuu as ba'e hayaat obboleettiyya qaalii garuu sirraas waan beeku akkanatti fakkaatutti immoo arrabni waan malee bahar waan malee hin jenne hayaatti deebisaa si deebise malee waan malee hin jenne garuu ati waan miira keessa si galchee hin beeku hedduu waan malee jettee baharis xuyxee akkasii obboleettiyya dhiifama naa godhi. Jechi sana hedduun natti ulfaate maaliif har'a ati miidiyaa irra baatee bahar arrabsuun kee waan malee ni beektaatis hin beeku laakiin waan akkasii kakkaasee sanirra si geesse hin beekne hedduu miira keessa galtee bahar sin xuyne daawwattoonnis ni argani waan malee hin jenne deebisuma si deebise. Ati immoo as baatee Hamzaa kiyya inni abbaa Hamzaati ati Hamzaa kiyya xiqqaa wajjin bahar Hamzaatti fiddee xiqqeessitee garuu alhamdulillah bahar ani akka beekutti nama umrii isaa ol yaadu. Sammuu isaatii fi umriin isaa walitti madaalani. Akka nama guddaa umrii isaa ol yaada jaarsa kiyya jechuuf miti. Atis ni beekta bahar sammuu isaa ol nama yaadu. Ati immoo garuu har'aan isaa fi Hamzaa kiyya wal qixxeessite. Hamzaan geessu ati maal hedduu waan malee jette garuu sirraa isin beeku jeetiin jira. Suma beeka waan isa hunda si jechisiise. Garuu kalee bahar jettee bahar faarsitee afaan bahariin faarsitee afaan bahariin jaalattee har'aan tana waldhabni sin jidduu hin dhufne bar. Waldhabni hin jiru bar. Faamilii keessatti dhaabbaddu sin jee dhaabbattee malee waldhabni sin jidduu jiraattee addaan dhaabbanne siifinni. Nagumaan kabajaa gaarii sin jidduu jiraattee utuma sin jidduu jiraatu jaalalti utuma sin jidduu jiraatu. Dhaabbattan malee har'aan tan wal xulxanii wal arrabsanii wal komantanii addaan dhaabbanne. Ati immoo akkasitti dhufteeti arraba dilasan jecha dilasan hayaat dhiifama garuu dhaabbaddu namni nukkoofla har'a waan malee wal jennee miidiyaa irra baane namaan nukkoofla daawwattoonnis nu ajaa'ibanii bakkee san hin geenye nuti bakkee san nu hin geenye bakkee wal arrabsisnu san ammas arraba maaltu fideessa? Bara arraba waan fideen jiru. Namni wal dhabu nagumaan kabajaadhaan addaa deemu malee arrabaan jecha maleedhaan addaa deemuun nurratti hedduu ni fokkota. Nama akkas jeetti sin eegu. Na beekta siin beeka nama akkas siin seene garuu dhiifama haa dhaabbannu. Jecha malee mufannaa koomii miidiyaa irra bahanii. Bahar yoo si tuqe maal adda waltee fatiyaa bahar waan akkanaa jira. Yookaan waan maana dhufte narraa dhorki dhaabbaddu jaarsa keetu yoo naan jettees kun waan guddaa miti waan anu dhaabuu danda'u. Ammoo bahar sanuu hin jenne jecha san sin hin jenne sin xuyne waanumatti dhageeme as bee haasa'e malee sin xuyne tuqaan qabdu. Saniif obboleetti nama nutti hin kofalchiisin. Kabajaan nu jidduu jira. Har'a waan san dhaabbatus obbolummaa rabbi bareedaa san jidduu jira. Saniin fufuu qabnaa malee har'aas baanee miidiyaa irratti wal arrabsuun wal komachuun hedduu qaanyina biratti.
akkasii ammas jecha jetti tokko jiran aruusan akka dho'isu feetanii. Eenyu dho'isu jee bar waan dhokatu ni hin jirre. Aslan waan dhokatu ni hin jirre. Akkamitti waa dhokata. Dho'isuu hin dandeenyu. Boru guyyaan sanii dhufaa ni gaafatan dhugaadha. Akkuma jettee ni gaafatan nu gaafachuu jiranii turanii bar. Mee aruusni baharii fe'aate. Mee yoomi. Nama hawwiin eegu jira. Nutu hawwiin eegu jira. Ani mataan kiyya hawwiin eegu jira guyyaa sana. Garuu tarabbi jee malee hin taatu. Arra aruusni yoo ta'u baates waan hin ta'iniif rabbumaa beeka. Kaayirumaaf jennee dabarsuu qabna. Maaliif? Rabbumaa beekaa waan sana waan dhaabbateef. Nuti hin beeknu. Nuti haa jennu malee waan dhaabbateef rabbii beekaa. Sinattuu saniifuu kaayiruma jenneeti dhaabbachuu qabna malee as baanee ajandaa godhannee gama gana mana atis viidiyoodhaan as baatee arrabsitee inni isaas deebise haala isaa dhaabbatu. Dhugaa rabbii san waan jisus bar waan takka takkas nama ni dhaga'ama. Eegasii fi bahar walitti dhuftanii ji'a meeqa ji'oota hedduu lakkaawwachuu jiran amataaf deemtanii. Arraan tana warri keessanuu as bahee dubbachuun isaaniisis dhaabbatu jechuun isaaniitis bara kaayirumaafi. Ani akka kiyyetti akkas jeetti nyaata qaba. Maaliif? Ilaarraa waan dubbanne arraan tana dubbatanii kaayirumaaf dubbatanii. Waan dhaabanis isumaan beeka. Waan hin taane jaaniifis isaanumaa beekaa bara. Nuti kee dubbii beektee lallaaffisneeti finxa qabannee fifiineeti wanti jennaa malee rabbumaa beeka. Nuti gaa akkanatti himnee bar nuti ni dhaabbatti jennee wayii eenyee waan dhaabbatteefis rabbumaa beeka. Garuu dhaabbattee jenneeti as baanee gama gamanaan faraqaadhaan jecha wal jejjennee nama ittiin kofalchisna ni ga'a. Har'a wal as diidaarra baanee bar waa wal jechuurraa masaanummaan dhaaftu. Anaa fi jaarsaaf jaartummaan dhaaftu obbolummaa rabbi nu bira jira jenneeti as baanee haasofnee waan bareedduu qabannee dhufuu qabna malee waan maleetiin as ba'uu hin qabnu akka yaada kiyyatti. Sanuun qaanyiidha. Safuu. Namaan nuuf koplaa daawwattoonni ajaa'iban. Halee fataa fi haati akkas jiran sana har'aan tana maaliif jiran? Numa ja'amtu dubbiin numa ja'u. Saniif obboleettii haati siin jaaladhaa siin kabajaa dhaabbadhu. Miira keessatti waan malee hin jiin. Waan malee qabattee dhufin. Bahar waan hedduu na keessa jira jetteen. Biraankii ati sirratti dalaguu turte. Anis sirratti hin dalagu ture. Ati sirratti dalagu turte. Anis sirratti hin dalagu ture. San biraankiidha. Biraankiin waan gaafa sanii naannoo waan ati akkana naan jette akkanaafi. San keezii godhachuun qabdu. Har'aan tana dubbii baajeef sani walitti qabsiisuun ni hin jirtu. San biraankiidha. Biraankiidha. San biraankii godhame dabre. San hunda fiddee qabxii keessaa gurtee kana ajandaa godhattee gaafa sana akkana naan jette. Aniin tun maarreen ture. Dila kana immoo hayaati. Garuu obboleettii gadhiifa manaa godhe. Saniifuu kalas ni ga'a. Stop bas ni ga'a. Kanaa achi hin dabrina. Waan malee keessee nu jirtaati. Hedduu miira keessatti waan malee jirta. Saniifuu hayaatti yoo barri waan biraa sidda ge'ame. Har'aan tan ijoolleen keenya kaas keessa hojii dalagduutoo bara hedduu jira. Sayid ni jira. Sayid akka guddaa keenya sayid beenaa. Sayid ni jira. Abdiin ni jira. Maan himatiin? Bahar kana harkaa maan jiiniin? Wajjuma jirraa bar. Maa himattee narraa dhorka narraa dhaaba yoo jetteen ni ta'a. Viidiyoorra baatee miidiyaarra baatee waa jechuuf waa arrabsurra sanii hojjetteerra wayya. Yoo naan jechuullee dadhabdee jechuu kiyya. Yoo natti himachuu hin feene ni jira Sayidoon ni jira Abdiin ni jira maan himatiin. Wajji jirraa waa hedduu egaa hunda keessa hojii jira jireenya hojii jiraachuu jirraami. Maan himatiin baay'oo waan malee siin jee. Egaas baatee bahar har'a fiddee xiqqeessuuf ilmoo amata takka hojii wal qixxeessuuf Hamzaa isaa hojii fayyinni dhalee hojii wal qixxeessitee waa jechuu manna. Garuu kalee bahar afaan bahar faarsitee saniin har'aan tan ilmoo isaa xiqqaa hojii wal madaalteeti wal qixxeessitee waa jechuun si fokkotti wallaahi sirraa fokkotteettu hayaati. Si arrabsuuf miti. Waan si fokkotuuf waan si tolas ni beektaati nama guddaadha ijoollee miti. Dhuguma rabbisi jecha san hedduu naan ta'in. Egaa ilmoo xiqqoo sana hojii waliin madaaltee ati Hamzaa keetii hungeessu maarree ni beektaa bahar kalee hojii jiraachuu turte
waan baartees ni beekta. Bareechitee beekta waan baarte. Arrammoo aaree jetteetuma dhuftee miidiyaa irratti arraba maal wallaahi ani kana hedduu maaliin siin jaa bahaarin arrabsite ifa arrabsite bahaarin arrabsine ifa arrabsite maaliif ani har'aan tanaas bahee hayatta akkana jee yoo si arrabse sin arrabsine ifin arrabse maaliif kalee hayaati nin jaaladha nin kabajachichaati arrasitu kun kiyya anumaatu ifa arrabse sin arrabsine taakkasitti obboleetti jedha abbaddu miira keessa galtee waa hedduu naaseen waa hedduun jiin waan jettu kana madaalii jii boru ifitti qaanfattaati maaliif aarri kun bar ni kuta waan hin kunneen qabu aarri kunis araara qaba namni walitti aaresni walitti araarama boru kalee maaliin jee iftuba deebitee yaadime kalee maaliin jee jettee ifitti qaanfachuu teessaati yoo ani har'aan tanaas bahee waan malee jee si arrabse boru guyyaan fayyaan dhufte ija kamiin si bira dhaabbadda fuula kamiin si bira dhaabbadda kalee akkas hin jeessu tuqe ifittiin qaanfadha saniifuu san hundarraa'u if qabee itti yaadee waan hin jiru hunda itti yaadee waa hundi nu haftus obbolummaan rabbi sanii naaftu geelummaan sanii naaftu waan biraaf baara obboleessa keeti har'a obboleessummaa saniin itti boonuu qabda. As baatee waan biraa jechuudha arraba sannaas bahurraa asii fi baara har'a hayaata obboleetti tiyya baara obboleessa kiyya jettaniiti as baatanii miidiyaa irraa daawwattoota keenyaaf rakkoo si jirtu yeroo si dhufte bahar si bira dhaabbata ani si bira dhaabbadha ta bira haaftu tanaa waan guddoo na biratti saniifuu waan malee jechuun bareedu miti siis ta'u baharis ta'u waan malee jechuun bareedu miti haa dhaabbannu namaan lukkoofla saniifuu hayaat waan jettu laaladdu jii viidiyoo maraddu waan sitti dhagahame bahii haasee san si dhorkutti hin jiru garuu waltuquu kana dhaabi waltuquun bareedu miti akkamitti waltuqu naasaa kalee hojii jiraannee kalee akkanaa kana hojjennee wal jaalannee wajji deemnee akkamitti har'a waltuqina saniifuu dhiifama naa godhi yoon illee jecha malee sin jechuun jiru waan na dhagahame siimu jira obboleettii maaliif sin jaaladhaafi wallaahi dhugaa rabbi sin jaaladha sin kabaja waan malee namni hin jiru nu koflu sin fedhu arraas borus bahariyoo haafi anaafaati obboleeyummaa rabbi naaftu bakkee kalee hojii mul'annu san borus hojii mul'anna hariiroon keenya hin dhaabbattu itti fufuu qabdi jabaachuu qabdi akka kiyyatti jabaachuu qabdi ka duraan irraa addaa jabaachuu qabdi jeetiin yaada qabaanii akka kiyyatti akka fatiyaatti kee rabbumaa beeka ati ni'uun barbaadu ni'uu harkaa isaaniin fedhu yoo jettes mirga qabda ani immoo akka kiyyatti arras borus wallaahi hayaat si cinaan jira si faanan jira rakkoo balloo gammachuu fi gadda hunda si biraan jira akkuma obboleetti akkaatti akka obboleetti sirra guddootti si galee akkuma kifayaa teessanitti saniifuu yaa obboleetti tiyya yaa hayaat dhiifama naa godhi hedduu dhiifama naa godhi garuu miira keessa galtee waan malee sin ji'ini sanuma waan hin jechuu barbaade taakkasii fi baaris rakkoo jiraatu namaan nu bira jira nu cinaa jira nama sanitti himattanii rakkoo teessan furuu ni dandeessan yoo namaa simachuu barbaadnes wal bira dhuftaniiti akka kalee isaaniitti wajji haasoitanii wajji mari'atanii rakkoo si jiru hiikuu ni dandeessan dila kana waan malee keessantanii waan hedduu haasa'u haa dhaabbatu yoo dhaabbachuu baate waan biraa dhaqa har'aattis viidiyoo martee ol baatee har'aasta innis deebisaatis itti fuufta eessa ol geessu feetan kalas ni giya stop haa dhaabbatu kanaan ja'an dhiifama naa godha garuu hordoftoota kiyya dhiifama naa godha wallaahi ani waan malee jechuutti hin jiru ani waan na dhagahamuun haasa'u jira bakkee tana waan na fakkaatuun haasa'u jira hayaatis yoo dogongorte anumaa dhaabuu qaba hayaat dhaabbaddu hayaat waan kun sirraan tolu waan kun bareedaa miti jeetiin anumaa dhaabuu qaba
maaliif hedduun itti wallahi waan malee akka namni jiruus hin barbaadu akka isin tuntuqamtus hin fedhu maaliif nin kabajaan hin jaaladha saniifuu haa dhaabbadhu jeetiin itti dubbachuu barbaadeeti tanaaf viidiyoo kanas isiniif maree inshaallah biiznillaa boru anaa fi haatu wal bira dhufnee viidiyoo bareedaa isiniif waraabnaa jeetiin abdii qaba akka kiyyaatti akka isin beekne garuu akka kiyyaatti immoo ani wallahi viidiyoo bareedduu waan bira haftu obbolummaan rabbiin haftu anaa fi haatu hojii jirra. Inshaallah hojii jirra jeetiin as bahee isii hojii viidiyoo maree isinii gaddisuun yaadan qaba. Rabbiin haa milkeessu akkas jeetiin yaada qaba. Inshaallah biiznillaa hedduu isinitti daradee daawwattoota kiyya dhiifama naa godha. Irratti ilaalina yaada keessan waan isin dhagayame koomentii irra naa barreessa. Yoo ammallee jeesfatee waan akkana dhaabinaan jaa obboleetti teessanii na gorfadha. Na gorfadhaa waan isin dhagayame na gaafadhaa isin jaa hedduu isiniin jaaladha isiniin kabajaa dhiifama naa godhaa hordoftoota kiyya akkanaati inshaallah hanga viidiyootti aanutti walitti dhufnutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.